Nambi akkamitti qarshii akka nama jalaa nyaatu waan ta'eef qarshii akka isin jalaa nyaanne tooftaadhaan akkamitti akka sirreeffattan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti moobaayilii keessa erga bantanii booda seetingii keessa seentu. Seetingii keessa erga seentanii booda maal barbaaddanii neetwoorkii bakkee jettu tana irratti neetwoorkii daataa yuuseejii jedhu kana jira. As keessa seenneet maal barbaadna daataa yuuseejii jettu barbaadna. Daataa yuuseejiin keenya eessatti argamti? Kun bakka kanatti daataa yuuseejii tana kun daataa yuuseejii. Daataa yuuseejii kana gabannee booda daataa seever kan jiru kana immoo on godhuu qabna. Kana dagachuun qabdan oof goonan daataa akka yuuz daataa seever isiniin godhu isiniif akka seef hin godhu jechuudha waan fayyadamtan. Kanaafuu kana on gootanii egaa on gootanii booda gad dhuftanii aappii daataa yuuseejii jedhu kana jira laal. Isa maal gootanii aappii daataa yuuseejii kana bantan. Bantanii muluu isaanii restrict gochuu qabdan. Kun kiyyarratti ama himaa jira moobaayilii kama meegaabaaytii meeqa akka nyaatan kun eenyu akka guddaa nyaatan agarsiisaa jira. Kanaaf laayitiin ama feesbuukii tan ama osoo disable godhuu barbaade as jirti enable disable qabaa kun enable ta'eera yoo barbaade immoo disable godha. Saniin booda dhufneet kan biraatillee aappota biraatillee amma kanallee akka inni background hojjenne disable. Ammas kan biraa irra deemneeti tokkoon isaanii disable goone warri enable goone warra yeroo nu daataa